Sonitiin qabeenya dhaana san qabdu barachaa irratti siidaa keessaa to'atu ilaale maduree gaarii hanga abbaa biyyaa bisoomee inni dhiifne malee halaadhaa fi kanaa beekudha. Onne dona kaisa onne. Onne. Ini cukup lah. Nan duku. Jijirachuuf. Jijjiirachuu fedhe. Kan duraa maal ta'e? Kan duraanii ilaala siyaasaadhaa fi qorraa fi wanti kanaa jitu inumaatu biyyi inumaatu egaa goo qabate. Onneen kiyya nabatte. Aaraa fi kan hundaatitu bakka akka waan guddate. Saniitiin jijjiirachuu barbaada maal kana onnee sababii addu balte tan qorra dandeessu ta'uu waa dandeessu. Akkasii. Amma onnee kan barbaaddaati? Onne aye isin bira made in America jira no made in Japan jira no Bahrain jira no biyyoota Araballee qabna Afrikaanota keessatti Itoophiyaan dhumeem ha Itoophiyaan saa kanatti dhumeera Oromiyaallee jira kan barbaadonne yes onne Oromiyaadhaas ni jirti Oromiyaas ni barbaade abo Oromiyaa owaas ni deesine Indonesia qoraas hafuura akka jaagotti baatteetti sin woni odateetti Binees akka barbaaddeetti qilleensa Oromiyaa ta'e Oromiyaa suni baay'ee barbaachisaadha. Ani numaatu gaafa qorraa fi numaatu qilleensaa fi kana bichita nama barbaachisu tona son taane tan siyaasaadhaafis gartee uummata keenya akka saba kiyyaaf yaaduudhaaf gartee itti naka kaaftu tan qabsoo uummata kiyyaa gartee tasgabbiidhaan itti naneetu gartee taniif sodaa fi sossoba uummata gartee keenya kanattanyaa kana keenya illee afaan najaameelaa obboleessoo na bareeda akkaniiti akkush nan goone gartee akkaanii kana deebisee akkush godhu akkaan push godhuu danda'u saniif barbaada. Onnee bareeda qabna onnee gartee ka waa tokko wanti hin jenne Oromiyaa irratti falmii dhallee ta'e onnee gartee normaal onnee qabna. Yes. Barbaachisaa ta'uu si agarsiisu. Akkasii bada. Akkoo jechuun amanuu waan taateef. Amma kun onneen Ameerikiidha kun. Ameerikiidha? Ameerikiidha. Okay. Kan argitaa? Kun immoo Oromiyaa. Argitee magariisa asiin diimaadha asiin magariisa Oromiyaadha kun. Ayyee. Onneen kun. Ayyee. Kana moo kana barbaadaati? Garuu tokko waan inni ittiin ajjama dhiifama si gaafachuu barbaada. Osoo miikaa akkatti kaayyannee onnee laayitaa garuu ko konsernee miti. Dhiifama laafadha. Garuu tu onnee Oromiyaan barbaada onnee asii kanadha. Ammaan tan akkaniitiin gartee ta'a. Akkaniitiin jaalmaalootti hidamu qabummaa taate onnee akkasaas ni barbaada. Onnee akkasii san qabaanaa. Rakkoon qabu torbanadha ni deebita torbanadha kalaas onnee qopheessinee kun diizaayina isaati. Onnee normaal ta'ee kalas porshiin godhamtee baqaqabsamtee akkasitti onnee sitti galee saba kee fudhattee dalagattee waan barbaadde taate onnee qulqulluu Oromiyaa irratti oomishamte kennina. Kalas akka sanaan onnee Oromiyaadhaa san keessaafuu maaliif si barbaachisa jettee ona gaafatte ilaala maanta kan biyyattii teenya san qorraa isaa qabaattu owwaa isaa qabaattu san daran maali beekta akkaaniitiin dukkanaa fi ifaas keessa deemtu si galtee halkan osoo hin jenne guyyoo osoo hin jenne yooni fi taa'u tura yeroo san dhaabbachuu na beeksisnaan dhaabbachuu gattaa iloluu feenaan sima ol ka'ee lolu laas si galtee saniitiin tan Oromiyaadhaan na barbaada Oromiyaadhaan jechuun sannuu irratti dhiisi suni itti gaafatamummaa kennan onnee kenna fudhattee gatiin isaa ta'e ni qaalaa $5,000. Waa'ee gara maallaqaati moo hin gaafatin artistoota Oromiyaadhaa aktivistoota Oromiyaadhaa bebbeekamoodhaan na hojii jira atummaan waldaadhannaa onnee tanaan tan saba keetti jaatu qabaannaa rakkoo qabdu naan jedhan anammaa siis onneedhaa akka kaleeti sirootii somballee kan akka Victor eenyotaa ganattanyaa siniifatu onnee akkanaan Victor waliidhaa kan beekaa jira onnee kan jabootiif fadha bootaniitiin maneedhaa kan isaanis ta'u kinaasoo dhirtu. Rakkoo ta'e onni Oromoo falmattoota sabaa harkaa qabu. Laalte kan yoonii fi na hidhanii sidaas na hojiin deessu. Saniin barbaada malee onni nageera biiqaniitiin beeka dhugaa xaqalaa ministeera Itoophiyaadhaa ta'e guutuu akka namaa sodaachisuudhaaf uffata burree uffachuu san waan akkasii fadhuudhaan waliin keessa nama barbaadu.
tole rakkoo takkan qabu amma namoota onnee dadhabii onnee qaban onnee jijjiiratu barbaadan maamila barbaadna waan ta'eef kaampaaniin keenya kunillee haaraa banamee akka kaampaanii keenya kunillee gartee beekamtii argatuuf dhugaadhaan ni dadhabeetiin dhufe bara gatii si ilaalla ati namoota onnee barbaadanii akka nuuf iddoo asumaanii si beeksifna torban har'aa gaafa guyyaa kamisaa sa'aatii 5 walakkaa irratti ni dhufta guyyaa sana opereeshin taatee onnee kee orjinaala fudhattee qabsoo keetitti seentee dalagattee waan barbaadde ta'e kee irratti hundooftee onnee bilisaan siif kennina. Akkas saanaan rakkoo takka hin qabu inshallah deemnee tola garraa akkam sila duuba maallaqoo gaasiif fidamoo guyyuma sana eegoo onneen naa dhaabamtee onnee kiyya akka daleeyduu fi kan daleeyna akka sababni yaaduu fi kan oraalee fidamoo akkam. As rakkoo qabu nuusa ni kaffalta amma booda immoo nuusa kaffalta. Nuusa kaffalta. Yoo gaafa onnee goonu nuusa kaffaltee booda irra deebitee nuusa kaffalta ati maamila keenya akka maamila nuufis dhufu waan taane rakkoo qabu hedduu dhamaasis osoo neef sigaaraa dhuguu galtee sabaaf yaadu ture akka isa baadhate ni beekta hirmaatummaan kan tokkoffaa hedduu tana gaafanii fi jettee akka yeroo tana hiriireettee kaatisan akka malee isa bakkanii yookiin godhanii beekte sanillee saniif miidhame ammoo irra guddaan maaliif miidhame sigaaraa dhugan sabaaf yaadu ture dabalii jira hafuuraan baafatu qilleensa waan ta'e si galtee inumaatu silaanamaan sana akka sabni yeroo guddaa yaadu inuma onnee akka isaanii sana argachuu barbaadu maal yoo naan jedhu yoonii fi mana hidhaa ta'e taniitiin haasa'u danda'u laal taniitiin yoonii fi deemuu akka taa'u taate ittiin hiyyoomatti namaan gaafamu yoonii fi kaniif dubbatinii gaanii uggura fuudhanii narra akka taa'u taate akka kiyyarraa isiniitii toora hawaasii taa'ee kan ittiin dubbachuu danda'u laal onnee asii kan isinii awwaatu nama gaarii ati maamila keenya bara maata amma irra guddaan ummata sila dhaabuu jirte dhaabuu siyaasaadhaa kan jedhan akka moraa jiran dubbatinii janiitti fuudhanii bargaa waan akka waraanaa kanaan mana isaanii kana shir godhan sarootii isaan san maal yoottee gaafatte yoonii fi gaafatte irra guddaan hundi isaanii maal oromoon saniifuu kanii fi us jaanii gurra rakaan tokkoo jira lambaa jaanii lambaan isaan qammatti naasoo du'a caalu hundee isaa keessa lambaan takkaa dubbatee beeku hatta palsunillee na jalan na kuni beita kamar rasi sanifu adrenne ijigatte hafu yo abesi tirfi le chuwa baledi an onne tani fin yoni fi goran ra kanis saroti bidani mana ya shirlo godanis itin dubatu dendo alaba tanya kani no sinakni duban kan dua kait tinaso dendo sakin bar nurra bisa mas'ulumma tigafatumumma kenya onne ati barbaad si kenni gamar man spesiesa kana booda ka onnen si garee ittiin saba keetii qabsooftee ittiin barbaaddee ittiin waan feeti taate booda nu amantan barna akka taate akkasii miti bar kan mana amma onne kana qabu na dadhabee barnamtichi akka raayiraatti naa bilbilee kootu naa feeti teenyee itti hawala garuu alla kamittiin ummata jigattee kana sabaan tolle akkamitti hojjetaa yaasoo jee maqaa hiyyaan jee jalaalii jee bargaa guraa sirra kaa'ee jee onne tokko shokko waan dadhabtuu taanaan inumaatumaan isin bira dhufe kan onneen qacola na onne to rakkoo takkan qabu galatoomii guyyaa akkasiin jedhe torbaan irraa gaafa guyyaa kamisaa ni deebita sa'a sanitti walii galtee keenya mallatteessine booda bilisaan baatee saba keetti fannita lafaa fi hatta waan akka manaa tuni didee bargaa makinaallee kaniif inni sabaan jechuudha kaniif namni kamno inni na godhu barbaade makiinaa fi lafa lanii didee manallee gamoo ajaa'ibaa akka bargaa natti agarsiisanii antun nambaas tun abbitu jeeni akkasii jedhamu dhibanii deemaa ture egaa abbootii sirbaan biyyaa bisoomee natti himanii haadhaa fi kanaa deemaa jiru.